bocee ka'ee nama ta'e ittiin jedhee nama ta'e argame abbaas haadhas malee akkasumatti rabbi maal godhee nama isa godhe akkasiimi hayyee haadha keenya hawaa immoo cinaachuma aadamirraa ishee baasee nama ishee godhee dubartii godhee abbaa warraaf haadha warraa akka isaan ta'an isaan taasise. Dugalaa jira? Hayyee gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hawaa yookaan heewaaniin cinaacha aadamirraa baasee nama ishee godhee dubartii godhee uumu sana akkuma aadamiin uumetti biyyee irraa ishee uumee dhiira tokko uumee biyyee marraa immoo dubartii tokko uumee abbaa warraa fi haadha warraa ta'a jechuun ni dadhabe. Utuma danda'u rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maal godhee cinaacha isaarraa dhiirarraa dubartii uume. Dhiirarraa maal uume? Dubartii uume. Dhiirarraati tokko. Ergasii immoo nama dhiiraa fi durba gidduudhaa akka inni argamu taasise rabbiin. Uumamuma beekamaa jechuudha. Gidduutti immoo raajii addaa tokko fide rabbiin keenya. Raajii addaa inni fide maaliin dubartii maqafaarraa akkuma dhiirarraa nama argamsiise dubartii qofaarraas immoo nama argamsiisee mucjizaa isaa dandeettii isa mirkaneessuudhaaf dubartii takka dhiiraan wal geessee hin beekne dubartii kabajamtuu jaallatamtuu filatamtuu naamusa qabdu Maariyaam irraa osoo dhiirri tokko ishee bira hin ga'iin ishee uume. Gaafa malaa'ikaan sun itti dhufee ergaa kana ani si gammachiisuun dhufee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma dhiiraa sii kennuudhaaf jiraa jedhee gaafa inni itti hime jedhu qaalat annaa yakuunu lii walad gulaam akkamittan mucaa dhiiraa godhachuu danda'an walam yamsasnii basharun walam aku baghiyya takkaa eerumee gaa'ila godhadhee dhiiraa wal ga'ee hin beeku yookaan immoo dubartii naamusa hin qabne wayii kan bakkeetti sagaagaltu wayii miti an akkamittiinan ilmoo godhadhe akkamitti ta'uu danda'a kun jettee raajeffattee gaafa isheen dhiphattee jettu malaa'ikichi deebisee maal jedhaaf quraanuma keessatti quraana boqonnaa 19:14 irratti qaala kadhaalika qaala rabbuki huwa alayya dubbiin akkuma kanaan akkasumatti argatta osoo dhiirri tokko si biraan ga'iin atis osoo dhattee qaama tokko waliin ga'iin akkasumatti argatta kun immoo rabbiin kee anarratti laafaadha jedhee kana gochuun anaaf laafaadha. Kanaan durayyuu dhabamarraa sin uumee jira jedhee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sigalee akkasitti rabbiin dubartii qofaarraa dandeettii isaatiin isa uume. Dandeettii qofaa isaatiin dubartii qofaarraa isa uume. Dubartii qofaarraa isa uumuun waaqa isan taasisu. Fakkeenyaaf akka macaafaatti immoo yoo fudhattee ilaalte qabxii kana namni abbaas haadhas hin qabne akka macaafaatti jira. Namni zarii lakkaa'anne faallee jira akka macaafa keessa jirutti. Sigaleera buletti kiyya. Akka kuni haadha qofaarraa uumamuun isaa ulaagaa waaqummaa isaaf hin kennu. Silaa namni tokko dubartii irraa argamuutu akka amma jiru kanatti raajii namatti ta'a moo dhiirarraa argamuutu raajii namatti ta'a? Dhiirarraa argamuudha kan raajii namatti ta'u. Amma hawaan gaafa dhiirarraa uumamte sana hawaan waaqa taasifamteetti lakkii dhiirarraati kan isheen uumamte garuu jechuudha. Kanaaf qabxii kana akka ittiin hubachuudha wanti barbaachisu ittiin jechuu barbaadeen. Anallee sarman na dhibee jira garuu gara fuulduraatiif naman baradha dubbisallee. Fuulduraaf naman dubbisee baradha. Asiin dura na dhibuu ture. Ilaama fakkeenyaaf akka macaafni qulqulluu warra qulqulluudha jedhanii warri kiristiyaanaa haasa'an jedhutti namni abbaas hin qabne haadhas hin qabne hidda dhalootaa lakkaa'atullee hin qabne jira.
Silaa isa haadharraa uumame moo akkasiitu waaqa ta'uu qaba ture silaa? Akka isaanii. Akkasiitu waaqa ta'uu qaba ture. Fakkeenyaaf macaafa Ibrootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti waa'ee Malka Saadiq namicha jedhamu tokkotu haasa'ee inni abbaa haadha yookiis hidda dhalootaa hin qabu jedha. Abbaas hin qabu, haadhas hin qabu, hidda dhalootaas hin qabu, barri jireenya isaas jalqabaa fi dhuma hin qabu, garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan luba ta'ee hin jiraataa jedha. Silaa kan waaqa ta'uu qabu Malka Saadiq kanan akka macaafaatti akka macaafni warra kiristaanota itti ofiin jedhanii waaman kun jedhutti siin jechuu barbaade. Yesuus Kiristoos haadha duwwaarraa uumamuun isaa dandeettii Rabbii mirkaneessuudha malee gaafuma akkuma macaafa keessatti wangeela Luqaas boqonnaa 1:37 irratti illee gaafa Maariyaam dhiphatte akkamittiin kun ta'uu danda'a jetteettu Waaqayyo gooftaa kee foonti hin danda'amne tokko hin jiru jedhee deebiseef hin jiru. Sigalee kana fakkaata. Maariyaam eessa jirtaa? Duutaa jirtii mi? Eewwa. Maal tajjeesise? Rabbi tajjeesa kan ajjeesu Rabbi malee maaltu jira itti tibboleetti. Moo Yesuus tajjeesa. Warri keenya tokko tokko. Sarumaa si gaafachuu bifaar. Haasa nama nagaa miti inni isa yeroo tokko sammuun isaa ta'e galee namni nagaan haadha isaa ajjeesa. Eessa nama gaafachuu barbaadeeti. Rabbiidha kan ajjeesu malee. Namni na deebisu yoo jiraate gaafachuu barbaadeeti. Yoo jarri jiraatan deebisanii sirriidha. Isaa beekamitti ol deebi'ee ajjeesa. Akkas wallahi kan haadha isaatiin tolle nuuf hin tolaarin. Rakkoodha dhugaa. Akkas garuu Nabiyyi Aishaan akka islaamummaatti yeroo akka jennu isa macaafni jedhu jennaani malee buleettii keenya asitti qabxii namni kamillee hubachuu qabu akka islaamaatti nuti Nabiyyi Aishaan alayhi salaam nama haadha isaaf kabaja qabu, nama haadha isaaf ulfina qabu, nama yeroo hunda haadha isaa takka jecha hin taaneen illee waamu miti Nabiyyi Aishaan. Sigalee akkasittidha kan nuti amanu. Wabarran biwaalidatii walam yaj'alni jabbaaran shaqiyyaa jedhe. Haadha kootti nama tola oolu Rabbi na godhe. Haadha kootti nama tola oolu Rabbi na godhe. Nama qalbiin goggogaa nan goone jedhe. Amma macaafa jara keenya keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 2:4 irratti Yesuus mul'isoo anchi ሴት ከዚህ ጋር እኔ ምን ጉዳይ አለኝ jedhee deebise. Anchi ሴት haadha isaatiin anchi ሴት jedhee waama. Nama tokko Amaariffaa ni dandeessaa buleetti? Nan dhagaayuu jira. Haadha Oromootiin dubbisi Veenus hin dhageenya. Akkas maraa miti garuu nan dhagaa. Haadha keetiin ati haadha keetiin ibnu jira ustaad jira. Mee sin guddisaatii bani mee. Ashi. Kaameraan kiyya sirrachuu dide waan sanaan galle. Andi koppii kini bani. Khairan. bana. Yohaannis 2:4. Yohaannis 2:4 in Amaarik. Rabbi Allah. Amaariffaan ban. Okay, Amaariffaan qabu ani Amaariffaan. Application isaa si bira hin jiru? Isni aba screenshot isni godhu. Godhi.
mas qabii nama hin dubbisna. jedhati Amaariffa saba Amaariffa yookaan Ingiliffa yaa jamaa namni mana bane jira ustaazan keessa Nah, astaga, namun kan. namoon banne hayyeeyyesh irraftee ijoolleen dachaateedha እሺ የሮስ Ya, bisa ya. dubbisi mee kunoo bifanni qayyirra si kaaykan Agak marah dan jauh. yaa Daddafee sini dubbisu agas marah walitti minta. ላ ሶስተኛ ለኮሰ ደፈራ ካሲን ሲዱብሳ የወይን ጠጅን ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት አደሳት እንጀራል አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜው ገና አልደረሰም አላት። አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ አደሳትን አንቺ ሴት dubartittiinan እንደማለት ነው። አንቺ ሴት ሀደሳቲን ይገለ አከሚቲ ነብይላህ ዒሳን ዮካ ነብይ ከበጀማን ኡልፋታን ኩን አቲ ሀደ ኬቲን አንቺ ሴት dubartiinan አንጀታኒ Enggak. ingiliffisallee bifuma kanaan kaa'ee jira. Nabiyyillaah Ciisaa namarra guddaatiin jedhamu. Akkas hin jedhamu. Abadan namni naamusa qabu, duudhaa qabu, safuu qabu tokko hin jedhu. Nuti inni illee maal jedha gaafa dhalatu wabarran biwaalidatii walam yaj'alni jabbaaran shaqiyyaa. Haadha kootti nama tola oolu nama haadha kiyya kabaju Rabbi na godhee jedha malee akka isaan jedhan kana hin jedhu. Isa afaan Oromoo irratti uummata goomsuudha jedhanii warri xabbeen gadda dhufan immoo afaan Oromoo keessatti maal jedhanii kan Baayibili isa dheenyee game keessatti haadhoo jedhee jedhanii hiiku translatii tokko tokko keessatti waala inni kun sirrii jedhala inni kun sirriitti Yesuus immoo deebisee dubartii nana maal godhinaan jetta yeroon ku ammallee hin geenye jedheeni jedhe argite dubartii nana haadha maal jedhaa jira Baayibili isa application irratti iddoo kana sirreessanii maal godhan haadhoo jedhee jedhu kuno galatomi ibnu kiyya na galatomi deebisi banime deebisi ayye dubartii nanaa jedheen macaafa takka jedhe malee inni hin jenne irratti kijibanii kenna inni nama kabaja qabudha nama ulfina qabudha kanaaf nuti nabiyyillaah Ciisaa ni kabajnallee ni jaallannallee wantoonni macaafa keessatti waa'ee isaa barraa'e wantoonni safuu diigan akkasii kun irratti kijiban malee inni akkana hin jenne garuu macaafni sin qulqulluudha jedhanii jarri kun itti amanan kabajaasa akka ittiin gadi xiqqeessa galee kanadha akkasii jechuu barbaadna mee gaaffii biraa qabda obboleetti galatomi dubbistoota mi safaan Oromoo Baadhaan adeemee jira. safaan Oromoo kana dubbistoota Dubbisaatiin jira. Dubbisaatiin jira. isa applicationii biraa qabda Aappii isaa amma silkii ofirraan qabu malee silkii biraarraa ni qaba. Sabani dogoggorsuudhaaf amma waan akkasii kana yaaluu eegalaniiru. Walumaa gala garuu osoo jecha waaqaa ta'ee macaafni kun sila akka barbaadan inni itti galee taphatu ture. Walumaa gala kabajaa itti godhaa jechuudha. Namni musliimaa Yesuusitti illee kabajaa godhaa inni illee namni maatii isaatii wajjin kabajaa qabudha jedhee akkasitti amanaas jechuu barbaadeni. Amma fakkeenyaaf quraana keessanii nama barreesse maqaa isaanii ni beektanii? Quraana moo? Quraana nama baay'ee akka barreesse si galee
Qur'aana jechuun nama baay'eetu barreesse. Barreeffame yeroo jedhamu of biraa fuudhee barreesse miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana qaaliidhaan Nabi Muhammaditti karaa Jibriiliin buuse. Nabi Muhammad immoo uummata irratti qara'u. Sigalee uummata irratti qara'u jechuun dubbisuu jechuudha. Waan sammuu isaanii keessa jiru kana fuudhanii uummatatti waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quma isaanii keessatti walitti qabeef kana uummata isaanii irratti gaafa dubbisanii jedhan kuttaabal wahyii ka jedhaman namoonni hedduun sahaabota keessaa warra akka Zayd ibn Thaabit warra akka Mu'aawiyaa namoota hedduutu kuttaabal wahyii jedhamanii beekamu. Isaan immoo jala taa'anii barreessu. Galee gaafa isaan barreessanii ka'an immoo deebisanii waan barreessan sana deebisanii nabiyyi irratti yookaan rasuula irratti deebisanii qara ofii isaanii sirrii barreessanii immoo hin barreessin. Yoo isaan sirriitti barreessan isaan qaaliidhaan beeku waan ta'eef waan isaan qara'aa jiran sana hin dhaggeeffatu. Yoo sirrii ta'e yoo sirrii miti ta'e immoo sirreessii ittiin jedhanii itti himu. Bifa kanaan Qur'aanni barraa'es ga'e. Qur'aanni barraa'e yeroo jedhamu abbaa Qur'aana barreesse yeroo jedhamu fakkeenyaaf amma barreessaa kitaabaati yoon ta'e kitaaba Abu Talhaan barreesse egalaadha eenyudha aayidiyaa jijjiiru sassaabee walitti qabee maal jedhee anatu cuunfee barreesse jechuudha. Egalaa jiraame obboleettii Ayyeen agalitti jira isinirra boshodhee amma kitaaba lama fakkeenyaa fi kitaaba tokko nan barreessa namni akka fakkeenyaa tokko siif ta'u. Kitaabota kiyya keessaa amma kitaabni tokko kan jalqaba barroofte wayii tokko barreesse bifa irratti kaameeraa koo sirrii miti malee sitti agarsiisan ture. Ifa daandii dhugaa jechuudha. Ifa daandii dhugaa yookaan Yesuus Kiristoos maalii ka jettu kitaaba wayii tokko jiru. Kaameraan kiyya garuu banaa waan hin jirreef sitti agarsiisuu hin danda'u. Kitaaba kana gaafan barreessu ani barreessaan isaa yaadni isaa fikiraan isaa anarraati kan dhufe. Sigaraayira garuu rifereensii kitaabota adda addaa madda dheedhee ittiin fayyadama. Qur'aana abaluutu barreesse yeroo jedhamu ofii isaatii barreessee miti. Waan itti himame akka itinitti taa'ee isa barreessu. Waama Rabbi subhaanahu wa ta'ala karaa Jibriil Nabi Muhammaditti himee Nabi Muhammad immoo uummata irratti qara'aan barreeffamatti jijjiiruu jechuudha. Abaluu barreessine jedhama. Barreeffamatti waan qaaliidhaan jire sana alama fakkeenyaaf ani waa tokko sitti himaa waan sitti himaa jiru kana haasaan hamma sitti haasaa jiru kana barreeffamatti jijjiiruu jechuudha. Isa kanadha malee abaluu barreesse ni jedhama. Abaluu barreesse ni jedhamu sigalee abaluu barreesse kan jedhamu isa kanadha malee Qur'aana ofii isaati aayidiyaa isaa fuudhee barreessee miti. Amma fakkeenyaaf wangeela Ibnu Naajir taami